keessaa madda. Dhugaan si keessaa jalqabee lafa baay'ee ga'uu danda'a. Nama baay'eefis ga'uu ni danda'a. Dhugaa barbaacha laga baay'ee hin ce'in. Dhugaan si keessaa jalqabee asii achi adeema malee gamaa jalqabee gara keetti hin adeemu. Beektonni saayinsii fi siyaasaa baay'een dhugaa barbaaduuf bara isaanii fixu. Anaaf dhugaan iddoo jibbaa hin jiru. Dhugaan ija qabaanii arga, harka qabaanii qaqqaba, miila qabaanii adeema, gurra qabaanii dhaga'a, sammuu qabaanii yaada. Dhugaa awwaalanii yoo galan warri awwaalan osoo mana hin ga'in dursee mana isaanii taa'ee isaan eega.